Yeeyyii fi hoolaa. Hoolonni sadii obboleewwan turan. Mana miidhagaa keessas jiraataa turan. Gaaf tokko yeeyyiin gara mana jireenya isaaniitti dhiyaatee jiraachuuf dhufe. Kunis hoolota baay'ee sodaachise. Hoolaan hangafti yeeyyii yeroo kamuu nu miidhuu danda'a waan ta'eef mana cimaa ijaarrachuu qabna jedhe. Obboleewwan isaas yaada isaa deeggaranii irratti walii galan. Manicha ijaarratanii erga fixaniin booda mana bareedaa cimaa kana fakkaatu ijaarree xumurreerra jedhanii walitti gammadan. Gaaf tokko yeeyyiin jara nyaachuuf mana jaraatti dhiyaachaa dhufe. Balbala jaraas rukute. Balbala bantanuu mana keessan cabsa jedhee deddeebi'ee balbala tumee dadhabe. Balbala irra deddeebi'ee tume. Yeeyyichis baay'ee waan gaddeef mana gubbaan seenuu yaadee mana yaabbate. Haa ta'u malee hoolonni sun baay'ee qaxalee waan turaniif yeeyyii gowwoomsanii gabuuf ibidda bobeessanii eegan. Yeeyyiinis yeroo utaaletti ibidda boba'ee jiru gubbaa bu'ee gubatee achumaan fiigee mana keessaa bahe. Xiyyeeffannaan yoo karoorfatan diinagdee ciccimoo kamiiyyuu ni mo'atan.